Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguba uummataa nageen keenya kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jedha adoolessa 11 oduu guyyaa irraatiif qindeeffanii kan isin biraan kennu taati jalqaba irratti hanga footoo oduu. Trump waliigalteen dhukaasa dhaabuun addaan citu himanis United States fi Iraan ammas maree araaraa gaggeessuu itti fufu jedhanii. Weerarri garaa kaasaa USA keessatti babal'ate. Iraan dhaabbilee niwukileeraa isii deebiftee ijaaruuf yaalii godhaa jiraachuu akka malu CNN gabaasa qorannoo baaseen gabaaseera. Raashiyaa fi Chaayinaa manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yaada murtii Iraan irratti dhiyeesse kufaa godhanii. OFM dambalii gunguma uummataa irraa oduu isin kan isin waliin turu hangadaa olaabuuti amma oduu bal'inaan. Trump waliigalteen dhukaasa dhaabuu addaan cituu himanis United States fi Iraan ammas maree araaraa gaggeessuu itti fufu jedhanii. Torban kana walitti bu'iinsi biyyoota lama jidduutti hammaachuu hordofee waliigalteen dhukaasa dhaabuu addaan cituusaa kan ibsan pirezidaantii United States Donald Trump Iraan marii taasisuuf gaaffii dhiyeessiteen marii itti fufsiisuuf waliigaluu United States waliigaluu dubbataniiru. Torban kana walitti bu'iinsi biyyoota lamaan jidduutti hammaachuu hordofee waliigalteen dhukaasa dhaabuu addaan cituusaa kan ibsan pirezidaantii United States Donald Trump Iraan marii taasisuuf gaaffii dhiyeessiteen marii itti fufsiisuuf waliigaluu United States waliigaluu dubbataniiru. Jimaata kaleessaa fuula Truth Social isaanii irratti Trump Ripaabilika Islaamaa Iraan marii itti fufsiisuuf nu gaafattee jirti jedhanii. Nuus kanaaf waliigallee jirra haa ta'u malee United States waliigalteen dhukaasa dhaabuu addaan citeera jechuudhaan ifatti isaaniif ibsitee jirti jedhaniiru. Yaadni isaanii kun kan dhaga'ame torban kana United States fi Iraan jidduutti haleellaan waraanaa haaraan erga lafaa ka'ee booda. Walitti bu'iinsi haarawaa lafaa ka'e kun dhiyeenya kana dooniiwwan daldalaa galoo galaana Hormuz irratti haleellaa raawwatame hordofee haleellaa United States waraana Iraan irratti raawwate irraa kan ka'e yoo ta'u, Teheraan ammoo mooraa waraanaa USA biyyoota ollaa galoo galaana Arabaa jiran keessatti argaman irratti haleellaa raawwachuun haaluu baatee jirti. Iraan garuu akka Trump jedhan odoo hin taane marii Waashingtan waliin gochuuf gaaffii dhiyeessuu isii haalteetti. Aangawoonni Iraan gama isaaniitiin kan isaan waliigalan qaama manguddoo araaraa kanaa kan ta'an bakka bu'aa Qaatar yaada walitti bu'iinsaa kan hir'isuuf karaa daldala boba'aa kan ta'e Hormuz nageenya isaaf jecha waan kana waliigalle jedhanii. Tattaaffiin dippiloomaasii dhiyeenya kana Hormuz keessatti tasgabbii dhiyeessuu fi dooniiwwan daldalaa nagayaan akkaataa darban irratti xiyyeeffateera. Akkasumas haleellaa dhiyeenya kana raawwatameen geejjibni galaana addaan cituu fi dhiyeessiin anniisaa addunyaa irratti yaaddoo uumama tureera. Trump guyyoota dhiyeenya kana Teheraan irratti tarkaanfii jabaa fudhatanii Iraan haleellaa dabalataa yoo raawwatte yookiin faayidaa USA yoo sodaachiste tarkaanfii waraanaa dabalataa akka fudhatan akeekkachiisaniiru. Bulchiinsi isaanii ammoo waliigalteen dhukaasa dhaabuu addaan diigamus mariidhaaf garuu banamaa ta'uu isaa agarsiiseera. Weerarri garaa kaasaa USA keessatti babal'ate. Weerarri maxxannee garaa kaasu bulchiinsota United States keessaa walakkaa ol keessatti babal'ate 17 dhiyoo kana galmaa'anii. Weerarri maxxannee garaa kaasu bulchiinsota United States keessaa walakkaa ol keessatti babal'ate 17 dhiyoo kana galmaa'anii. Dhibeen saayikiloopiroosas jedhamu maxxantootaan kan mudatu yoo ta'u mallattoon isaa garaa kaasaa hamaa ammas mana fincaanitti nama deddeebisuudha. Namoonni nyaataa fi dhugaatii maxxannee kana qabu fayyadaman dhibee kanaan qabamu. Weerarri kana hanga ammaatti bulchiinsota Ameerikaa 31 keessatti wal gaheera. Bulchiinsota kanneen keessaa immoo kan miidhamte Mishingaanii. Mishingaanitti namoonni 1,702 keessatti dhibee kanaan qabamu bulchiinsichi ibseera. Haa ta'u malee hanga yoonaatti duutti galmaa'e kan hin jirree fi ka'umsi dhibee kanaa hin beekamu. Weerarri akkanaa kanaan dura ka'e midhaan hin bilchaanne wal qabata. Akka daataa jiddugalli to'annoo dhukkubaa CDC ifa godhetti caamsaa 1 hanga adoolessa 9tti gosni dhibee kanaa 843 bulchiinsota USA garagaraatti gabaafameera. Garuu lakkoofsi kana caaluu akka danda'u keessumaa gabaasota 1,500 ol mirkanaa'uu qaban akka jiran dhaabbatichi ibse. Hanga yoonaa namni du'e hin jiru 86 ammoo hospitaala akka seenan ta'eera. Mishingaan taansuun New York keessa bal'inaan mul'ate. Illinois keessas gabaafameera. Akka gabaasaaleen jedhanitti bulchiinsa lammiileen Itoophiyaa hedduun keessa jiraatan keessaa tokko kan taate Minisootaatti mul'achuun isaa hin mirkanoofne. Saayikiloopiroosas dhibee marumaanii maxxantootaan kan mudatu akka ta'e jiddugalli to'annoo dhukkubaa US CDC jedhamu beeksiseera. Namoonni nyaata yookiin dhugaatii maxxannee kana qaban fayyadamuun dhibee kanaan qabamu. Yoo wal'aanamuu baate mallattoon dhibee kanaa guyyoota muraasa hanga ji'a ol turuu kan danda'uu fi mallattoon kun turee deebi'ee mul'achuus danda'a. Erga soorata maxxantootaa kana ofirraa qaban soorannee booda torban tokko booda dhibeen kun nu eegala. Jiddugala wabii fayyaa John Hopkins irraa Dr. Kathleen Rivers akka jedhanitti dhibeen kun namarraa namatti hin daddarbu. Garuu bobbaa namaa dhibee kanaan qabame babal'atee soorataa fi dhugaatii bira gahe namni biraa yoo soorate qofa daddarba jedhanii. Akka jiddugalli to'annoo dhukkubaa USA CDC jedhetti namoonni dhukkubsatan United States keessatti nyaata erga nyaatan booda dhukkubsatanii.
Dhukkubsachuu isaanii guyyoota 14 dura imala kamuu akka hin taasifne himanii biqiltuu yookiin kuduraa kanatu dhibee kana fide wanti jedhame kan mirkanoofne ta'uu himaniiru. Dr. Rivers kuduraaleen dhibee kan horatan qonna yookiin jallisii irratti kanaaf faana dha'uun nama rakkisa jedhanii. Waajjiraaleen fayyaa manneen nyaataa kuduraalee sirnaan akka dhiqan yoo danda'ame akka bilcheessan akkasuma qola raafuu maraa fi qullubbii akka irraa fuudhan gorsaniiru. Bulchiinsi soorataa fi qorichaa USA isa kuduraalee dhangala'aa keemikaalaa irraa dhiquuf fayyaduun dhiquu bu'aa hin buusu jedhus CDC'n garuu ni gorsa. Namoonni garaa baasaan isaan qabee dafanii dhaabbilee fayyaa akka qunnaman qondaalonni gorsaniiru. Iraan dhaabbilee Nikulaa Raayisii deebiftee ijaaruuf yaalii godhaa jiraachuu akka malu CNN gabaasa qorannoo baaseen ifoomseera. Suuraalee saatalaayitii addaa dhaabbanni oduu kun Inistituutii Saayinsii fi Nageenya Idil-Addunyaa waliin ta'uun xiinxalee kaasuun suurawwan kunneen Iraan waliigaltee Nikulaa waxabajjii keessa Ameerikaa waliin taasifte cabsuu isii irratti gaaffii cimaa kan kaasu ta'a. Suuraalee saatalaayitii addaa dhaabbanni oduu kun Inistituutii Saayinsii fi Nageenya Idil-Addunyaa waliin ta'uun xiinxalee kaasuun suurawwan kunneen Iraan waliigaltee Nikulaa waxabajjii keessa Ameerikaa waliin taasifte cabsuu isii irratti gaaffii cimaa kan kaasu ta'a. Gaaffiin kun kan ka'e pireezidaantii Doonaald Tiraamp jalqaba torbee kana waliigaltee kana keessaa bahu akka barbaadan osoo hin beeksisin durallee ka'uu ibsameera. Gabaasni CNN kun dhaabbata paarchiin kan meeshaa Nikulaa sadarkaa isaa eeggate of keessaa qaba jedhamee amanamu irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u erga Ameerikaa fi Israa'el baatii guraandhalaa keessa Iraan irratti waraana bananii as irra deddeebiin haleellaan Iraan irratti xiyyeeffatamu ni yaadatama. Gaazexaan CNN Kaatii Pooglaas suuraa haaraa ji'a waxabajjii fi ji'a adoolessaa keessa fudhatame kan ilaale yoo ta'u Iraan dhaabbaticha suphuu fi deebisanii ijaaruuf tarkaanfii fudhataa akka jirtu gabaaseera. Mul'anni kun jalqaba irratti haguuggii yeroo Pool haleellaan kun hafee kan uwwisu agarsiisa torban muraasa booda garuu waliigalteen kun hojiirra osoo jiru haguuggiin sun kaafamee dallawa shiboodhaan dalleeffameen bakka buufameera. Ogeeyyiin konkolaattonni konkiriitii makaas fageenya irraa kan mul'atan yoo ta'u kunis Iraanonni boolla kana cufuuf karoorfachuu isaanii kan agarsiisudha jedhu. Gama biraatiin bakka Nikulaa jedhamee shakkame kan biraa gaara Peeks Maanteen jedhamutti suuraan dhiyeenya kana konkolaattonni gaarra wayita seenanii fi bahan agarsiisu. Ogeeyyiin CNN'tti akka himanitti tarkaanfiin kun waliigaltee Iraan Ameerikaa waliin mallatteessite ifatti kan cabse yoo ta'u kunis sagantaa Nikulaa Raayisii ilaalchisee haala amma jiru eeguu akka qabdu kan gaafatudha. Raashiyaa fi Chaayinaa manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yaada murtii Iraan irratti dhiyeesse kufaa godhanii. Raashiyaa fi Chaayinaa murtee manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii sagantaa Nikulaa Iraan irratti baase irratti veetoodhaan kuffisuun isaanii dhagahame. Murtee mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii sagantaa Nikulaa Iraan irratti baase irratti veetoodhaan kuffisuun isaanii dhagahame. Aangawoonni lamaan wixinee murtee kana hiikuuf tattaaffii dippiloomaasii taasifamaa jiru hin gargaaru jechuun mormaniiru. Moskoo fi Beejing ibsa kennanii tarkaanfii manni maree nageenyaa fudhatu kamiyyuu marii gaggeeffamaa jiru deeggaruu akka qabu cimsanii dubbataniiru. Itti dabaluudhaanis galmeen Nikulaa Iraan karaa dippiloomaasii fi bu'uura eejensii anniisaa atoomikii idil-addunyaa qofaan furmaata argachuu akka qabu ibsuun karoora hojii waliigalaa waliinii fooyyessuuf carraa jiru kunuunsuun barbaachisaa ta'uu cimsanii dubbataniiru. Tarkaanfiin Raashiyaa fi Chaayinaan fudhatan kun marii marsaa dhiyoo humnoota addunyaa jidduutti taasifamaa ture irratti garaagarummaa gadi fagoo akkaataa sagantaa Nikulaa Iraan to'achuu danda'u irratti mul'ateera. Biyyoonni lamaan karaa mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii qoqqobbii fi dhiibbaa dabalataa Iraan irratti kaa'uu caalaan marii dippiloomaasii akka filatan ifa godhaniiru. Gama ibaatiin Kooriyaan kaabaa boombii Nikulaa dabaltee oomishuuf murteessuu beeksiste. Mootummaan Kooriyaa kaabaa dandeettii meeshaa Nikulaa isaa daran cimsuuf murteessuu beeksiseera. Miidiyaan mootummaa Kooriyaa kaabaa kan Kooriyaan Seentiraal Niwus Eejensii jedhamu akka gabaasetti biyyattiin humna Nikulaa cimsuuf qofa osoo hin taane hojii qaama odeeffannoo tikaa intelligensii fi humna waraanaa isiis daran jabeessuuf karoorfatteetti. Murtiin kun walgahii koree waraanaa jiddugaleessaa paartii mootummaa hoogganuun gaggeeffame irratti mari'atamee murtaa'u KCNA ibseera. Kooriyaan kaabaa waggoota hedduuf sagantaa meeshaa Nikulaa isiitiin wal qabatee qoqqobbii cimaan hawaasa addunyaa irraa kaa'amaa tureera. Haa ta'u malee mootummaa biyyattii dandeettii ittisaaf waraanaa isii akkasumas Nikulaa isii guddisuu akka itti fuftu irra deebii mirkaneesseera. Kooriyaan kaabaa boombii Nikulaa 60 ol akka qabdu dhaabbanni qorannoo nagaa idil-addunyaa Stookholm tilmaameera. Haa ta'u malee sagantaan meeshaa waraanaa biyyattii citii cimaa waan qabuuf dhaabbileen addunyaa ragaa guutummaatti dhugaa ta'e ibsuuf ni rakkatu. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'u peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii waan daawwattaniif galatooma.